Humni bilisummaa Oromoo Waboon zoonii lixaa godina Wallagga lixaa keessatti tarkaanfii ilaalessaa diina irratti fudhateen injifannoo argachuu isaa beeksise. Bitootessa 27 bara 2026 godina lixa Wallaggaa aanaa Noolee Kaabbaa bulchiinsa Ulaa Baabuu keessatti irree fi gaachanni saba Oromoo Waboon loltoota bilisiginnaa kanneen maqaa Gibiraan uummata hiraarsaa jiran du'a fi madoon adabee gariin immoo harkaan qabee booji'uun injifannoo galmeessuu danda'eera. Tarkaanfiin kun akkaataa barbaachisuun sagantaan qindaa'ee kan diina irratti fudhatame ta'uu hoogganni zoonichaa ibsaniiru. Gama injifannoon qawwee akaamaa 13 hidhannoo guutuu waliin gumbii rasaasa itti naqatanii fi rasaasni hedduun dookumantiiwwan adda addaa waliin dugda diinaa irraa hiikamuun harka waboo seenee moonaa qabsoo bilisummaa Oromoof galii taasifameera. Uummanni Oromoo naannichatti argaman injifannoo argame kanatti gammaduu isaanii ibsanii hanga qabsoon bilisummaa Oromoo galma ga'utti waan dandeenyuun waboo cinaa ni dhaabbanna jechuun yaada isaanii kennaniiru. Injifannoon uummata Oromoof.